أكو مختار جو فودي سنبوته هي ما يصلح يا مختار ليش وانين أن فدو يصير لي النوم فيتي فودون فدا نورمال واتك والله جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حردتي أقرب تضحينا عشما أركفوني أكرم جرتنا خاصني فيا جرى ينود لنا ربي أكيني جرى أقسمتي كبرين channel خيني حاراتاتن سبسكرايب لايك شير كورا أقسمتي كاران أنا كنت أجدا كان قبل ديسني في جورا فيديون أمدورا تلقرتي أكون غرتن جديد بيجتي فول كبان جه jechuun dogongoraa nin dogongoree jechuudha. Maaliif an duraan akkasitti yaadne dubartii miidhuu yaamte jechuudha. Dubartiin miidhamuu hin qabdu. Akkuma mirgi jaarsaa eegamuu qabutti mirgi jaatilleen eegamuudha qaba jedhee yaada. Maaliif gootan fadhinnaa yoo dirqamni fuudhinsaa dhufte malee dirqamni yoo dhufte malee biyyatti fuudhuun jaartii yeman jirtu dhiisee waan haalaan dogoggoraati. Garuu jarri sunilleen waan jaalataniifi akka jedhanii na fakkaatti jaaluma keessa sitti fuunaa jedhanii akka isaan asii bultii qabullee ni beekanii Mukhtaarallee ni beeka. Namoonni gurguddaa Mukhtaar hoomatu jirtanii dhiifama ajoo duraatiif yoo fuudhe maalii jaartii lama yoo godhate maalii maaliif akkana waccanee jeetin hedduu wanni jee aadaa isaaniitti jeeti. Aadaa isaaniitti illee yoo taate dirqama fuudhuun qabu. Fuudhuun qabu jechuudha. Ishiinuu amanteet jechuudha. Hara biyyaa eegite jechuudha. Ofii yeman teessee ijoollee isaa guddisu jirti. Yoo inni ammaan tana amma jechuma isaan sitti fuunaa jedheen kanaafu ni shakkitii jechuudha. Shakkii keessa dhufa waa hedduu yaada namni. Sababa kanaatiin isaan kunuu wal dhabuun malaa jechuudha. Mee gamnumaanuu haadha manaa isaatti isin dabarsa. اوكي انا ما تسمع تكنجو ابا فدي وتكنجو انا الومك انت سيب واخنا هود بدقيقه شوف ووالن تانيتون اساين ندرك جرا انتاتو لانه الجروت انا سيتو خسسينو ديم مش مختار ولا من قدامتي نودي شين اكان جو جرتي مالفي والله ان تكون اكان اتيادي دكي ثاني isaan sun garuu jara hallameen bultii itti facaasa. Maaliif isaan sun lameen isaan sun gandi sun jaalatanii sitti fuuna jedhanii malee bultii isaa jiguudhaaf miti yookaan isa laa'uudhaaf mala. Ishiin ammannoo gabbaatee loluu jirti jechuudha. Itti ka'uu jirti. Haa fuudhii tana sumaatu harka isaa qabaa. Jettiini akka waan gaa'ee waan kana yoo abbaan waa'ee fuudhaa kana maqaa dhee malee namni hin dubbatu yaada jiru qabdi. Ishiin dura isumaatti itti kaasee yaada jiru qabdi. Garuu innilleen jiru jira. Dogoggora garuu kan qabu Muhtaarumaa jechuudha. Inni gusan yoo isaan jaartii isaa kana saahiba wajjin nyaatanii wajjin turan ni beeka wal beekan. Yoo manguddoon gaddi isaanii akka jiran irraa dhoowwuu qaba. Okay, siitu fuudha siitu masuuliyaa fudhata jaartitee taate. Okay, alla mucayyoo fuudhin siinjuu fuudhillee siinjuu la'annoo akkaayii an hireetii afadu akkaayii bultiitii afadu isinillee bultiisii akkasii akkaayii bultiitii عندي يكون فهمت يصير أكست تبع من فات أنا اللي فدا مش أكو مختار فودي سنبوته هي ما يصلح يا مختار ليش وانين أن فدو يصير لي النوم فات خلاقو جديد أخير دوغا سيماني سياسة الباطنية في مختار مدريش نجي
calliftee achirra mammaramuu maafish fuudhuun fadaa normal waa takka wallahi jadiid wallahi shuf maqara beet dhugaadha. Akkuma ishiin jette shakkiin takka illee nu marte jechuudha. Amma inni ishiinis haatee shakkitee jirtu jechuudha. Uummanni shakkumaa'u keessa fide. Ishilleen deebitee maal yaaddee akka waan fedhinnaa isaa kalaas duraa inni maqaatti dha'ee bifa viidiyootiin maranii akka ishiin itti bahuudhaaf ishii tuqu jiru itti fakkaatti. Garuu inni isaan sun dhugaa itti fuudhanii fi yaani isa hallaa'uudhaaf wanni ijaanii isaan waan beekaa. Takkanaati dubartii takka jechuudha rabbi nagaan isaanillee nagaan walitti haa fidu gammachuudhaan walitti haa deebisu. Haga silaa ogeessa akkatti adda fakkaatan tana maaliif shakkiin nama dhufte jechuudha. Dhalaa nama shakkiti. Tana gubbarraan gisee tana fidan hagam takka hamileen qabte jechuudha mi'uu tana. Duyyaadha. Arraan tana viidiyoo tanas wanni qabadhee dhufee fi seenaa akkaan jira seenaa tana fakkaattu jechuudha. Seenaan sun miqaa tokkotu Itoophiyaarraa inni lammii Itoophiyaati. Itoophiyaarraa hojii dhufee Yaman waan bareedaa tokko hojjetee jechuudha. Waan hawaasni itti gammadu erga inni dalagee booda isa jaalatanii haadha manaa qabdaa jedhanii gaafatan. Haadha manaa hin qabaa biyyaa ta'een akkaan jaaladhu takka na jaalattuun qabaa jeeni. Kanaa yoo haati manaa tantee sun yoo hayyamte si fuunaa jedhanii jechuudha. Asitti. Jennaan lakkii haadha manaa hin jaaladhaa hin qabaa achirratti tabiraa fuudhuun barbaadu jee jidee. Haas ogutana dawwallee gaafannaa jenni. Yoo ishiin hayyamte sitti fuunaa yoo ishiin diddee immoo hin dhiibnaa jiran jechuudha. Jaartidhaa fi maallaqallee hagansi kan hin haganit baraasa akkana akkanis kan hin haganit. Jide gaanne jaartii biyya addunyaan jijjiiruu jee didee san booda isaan dirqamatti goonan irratti gollee ishii gaafannee yoo ishiin hayyamte sitti fuunaa yoo ishiin diddee immoo hin dhiibnaa jenni jechuudha. Khalaas ishiinuu hin hayyamtu jeeti irratti golaa jeen. Khayeta irratti golee akkana yaa jaartii biyya inni asitti kanatti natti fuudhaa yaanii jee gaafate jechuudha. Ishiin amanuu dadhabdee jarilleen dubbisan uummanni Yamaniidhaa dubbisanii akkana ijaalannee khalaas itti fuunaa akkam gattaa ganii gaafatanii jechuudha. Erga gaa jaalattanii itti fuunattan hayyee itti fuudhaattiin. Itti fuudhaattiin hayyama gootee jechuudha. Jaartiinsa. Khalaas jaarsi ajaa'iba godheeti. Waan jiru wallaalet. Jaraan gaammaan tana keessa dubbii gadi qobee ilaalee yaa jara hanya jeen. Anjaartiin haadha manaatiyyaa innuu akkaan na jaallatti. Wanni an jaaladhe guutuu. Inni ishii duraan waan ni jaalatte takka argatu ni fadhaattiin jaarsaa yoo ni haalaan jaaladhu. Jaartiin xiyyannoo inni jaalaa keessa anaa qabdu keessa fadhii jantee guutuu waan fete guutadhu naan gattee fuudhii aan gattee an haadha manaa akkanaa tana hin argadhu hin fuudhu jee didee jechuudha. Karaa jarilleen ajaa'iba godhan. Kan ishiin hayyamteef inni didee jechuudha. Akkanaati. Shamarran keenya warreen hin heeruminis rabbi jaarsa akkanaas hin haakannu. Warreen fuutanii bultii qabdanis haadha manaa akkasii jaala akkanaa kana rabbi
isin gidduutti haa uumuu isiniif haa hannuu isin jaa seenaa kanarra dubbii isaanii tana dubbii isaanirraa haasee jechuudha. Dubbii isaanii tana dubbachuudhaaf dhufe. Tana fakkaatti namni wal amanu tokko yoo wal amantiin jaalatti dhugaadhaa nama bultii ta'e keessa jiraatte bakka fedhe yoo daraqanis abbaan fedhe yoo jaalatti ishee fedhu bakka fedhe dhaqas yoo qabeenyaati waan fedhan argatee wanni jira jaartii saniin hin jijjiiru jechuudha. Takkanaati jechaan yeroo duraa jechuun dogoggora ta'uu ergasiin baree jechuudha. Ergaan viidiyoo ishee baree laalee daawwadheen baree asumaanuu warreen nutti mul'atanis dhiifaman ittiin jaa viidiyoo tanaa akka uummata godhaadhaa sheer godhaa wal biraan gaadhaa hamma qophii biraatiin wal deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.